Ashamaa harka fuunii kabajamtoota daawwattoota Qaroo Miidiyaa oduu isaa kanaaf qabanne isin dhageessifnaa hanga xumuraatti nu waliin turtan isin affeerra. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana harka kennate osoo hin taane waraana waamicha karaa nagaa filateedha jedhan Jaal Sanyii Nagaasaa. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa waraana harka kennate osoo hin taane waraana waamicha karaa nagaa filate ta'uu qondaalli olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Sanyii Nagaasaa ibsaniiru. Waliigaltee nageenyaa taasifame booda qondaaltonni olaanaa waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetti hojiilee misoomaa daawwataniiru. Qondaaltonni kunneen daawwannaa taasisaa turan ilaalchisee har'a magaalaa Finfinnee Hoteela Iskaayilitti miidiyaaleef ibsa kennaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa waraana harka kennate osoo hin taane waraana waamicha karaa nagaa filate ta'uu Jaal Sanyii Nagaasaa ibsa kanarratti dubbataniiru. Qaamoleen nageenya argamaa jiru gufachiisuuf olola adeemsisaa jiran akka of qusatanis hubachiisaniiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa Ekspiyoo Turizimii Geejjibaatiin badhaasa argate. Daandiin qilleensa Itoophiyaa Ekspiyoo Turizimii Geejjibaatiin Naayijeeriyaa Abuujatti geggeeffame irratti guddina industirii turizimii damee geejjiba qilleensa Naayijeeriyaa keessatti gumaacha ol'aanaa taasiseef badhaasa argateetiin jira. Ekspoon turizimii bara kanaa mata duree walitti hidhamiinsa geejjibaa guddina turizimiif jedhuun kan geggeeffame yoo ta'u dhaabbileen adda addaa damee turizimii Afrikaa kana keessatti gahee ol'aanaa qaban hirmaachaa akka jiran odeeffannoon marsaa fuula hawaasaa daandii qilleensa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Seerota dhaloota boruuf bu'uureffate buusuuf qophiin gahaan taasifamuu akka qaban Dr. Tasfaayee Baljigee ibsan. Seerota dhaloota boruu bu'uureffate baasuuf qooda fudhattoota dhimmi ilaallatu hunda hirmaachisuun qophii gahaan taasifamuu akka qabu mana maree bakka bu'ootaa keessatti gaafatamummaa kan qaban Dr. Tasfaayee Baljigee dubbatan. Waltajjiin dhimma kanarratti mari'atu guyyaa har'aa kan eegale yommuu ta'u Dr. Tasfaayeen haasaa taasisaniin manni marichaa seera dhaloota egeree ilaalu baasuu akka danda'u himaniiru. Dabalataanis miseensa hawaasaa fi ogeeyyii damee kana mariisisu akka qaban odeeffannoon mana marichaa irraa argame ni agarsiisa. Qaamoleen bosonatti hafan akka galaniif waamichi nageenyaa dhihaate. Gumiin dhaabbilee amantaalee Oromiyaa qaamoleen bosonatti hafan akka galaniif waamicha irra deebiin dhihaateera. Gumichi haala nageenyaa naannichaa ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kenneera. Oromiyaatti nageenyi waaraan mirkanaa'uuf hojjechaa turuu gumichi kun beeksiseera. Waliigaltee nageenyaa yeroo ammaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifameen gammachuu itti dhagahame ibseera. Qaamoleen bosonatti hafan akka galaniif waamicha taasisuun dhaabbileen amantaalee fi hawaasni kadhannaa cimsee akka itti fufuu dhaameera. Biiroo Ispoortii fi Dargaggoota Tigraay ji'oota 13 darban qofa keessatti dargaggoonni 38,000 ol baqatanii isaan keessaa 6,000 kan ta'an du'aniiru jedhe. Rakkooleen jiran dargaggoon abdii dhabee godaansa seeraan alaa akka filannoo tokkichaatti taasisuu isa godheera jedhan. Lola suukanneessaa fi jibbisiisaa Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture irraa kan ka'e godaansi seeraan alaa miidhaa fi duuti dargaggoota irra ga'u hammaataa dhufeera. Hojiirra oolmaan waliigaltee Piriitooriyaa seera guutamuu dhabuu hojiitti hiikumsa kanaan hojiin ijaarsa deebisanii ijaaruu jalqabuu dhabuu fi hojii dhabdummaan babal'achuun godaansi dargaggoota seeraan alaa akka dabaluu sababa ta'eera jedhan. Waliigaltee nagaa Piriitooriyaa booda godaansa seeraan alaa lubbuu dargaggoota hedduu galaafachaa jiru ilaalchisee qorannoon aanaalee 49 keessatti gaggeeffame akka agarsiisutti ji'oota 15 darban qofa keessatti dargaggoonni 38,000 gara biyya alaatti godaananiiru jedhan. Baqattoota 38,000 keessaa bara darbe imala osoo jiranii 6,000 ol du'aniiru jedhan. Jalqaba bara 2017 irraa eegalee dargaggoonni 6,000 ol ta'an seeraan ala kan baqatan yoo ta'u isaan keessaa 300 kan ta'an du'aniiru. Balaan kun naannichaaf balaa guddaa ta'uu isaa biirichi beeksiseera. Biiroon Ispoortii fi Dargaggoota naannoo Tigraay mootummaan federaalaa fi dhaabbileen arjoomaa deeggarsa isaanii dheeressuun rakkoon cimaan akka furamuuf waamicha dhiyeessaniiru. Namoonni waraqaa eenyummaa faayidaa baafatan miiliyoona 10 gahuu ibsame. Namoonni waraqaa eenyummaa faayidaa baafatan miiliyoona 10 gahuu sagantaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaa beeksiseera. Hoogganaan biiroo sabquunnamtii sagantaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaa obbo Abenezer Fallaqaa waraqaan dijitaalaa tajaajila hunda hammataa fi amansiisaa kennuuf faayidaa irra oolaa jira jedhan. Hojimaata seeraan alaa ittisuuf tajaajila ammayyeessuu keessattis gaheen inni qabu guddaa jedhaniiru. Kana malees waraqaan eenyummaa dijitaalaa kun gara fuulduraatti dhaabbilee hedduu keessatti akka ulaagaatti kan tajaajilu ta'uu himameera. Yeroo dhihoo booda magaalaa Finfinneetti dabtara herregaa baankii banachuuf waraqaan eenyummaa kun akka ulaagaatti kan tajaajilu ta'uunis eerameera. Waraqaa eenyummaa kana fudhachuun dirqama akka ta'u hojjetamaa jiraachuunis dubbataniiru. Hanga yoonaatti namoonni miiliyoona 10 ol ta'an waraqaa kana fudhachuu eeruun lammiileen hafan galmaa'anii akka fudhatan obbo Abenezer dubbataniiru. Maddi oduu kanaa Faanaa Miidiyaa Koorporeeshin. Seerri aadaa hawaasa Somaalee hambaa kiilii addunyaa ta'uun galmaa'e.
Seerri aadaa heer isee jedhamu kan hawaasni Somaalee biyyoota Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Jibuutii keessa jiraatan ittiin tajaajilaman hambaa kiilee addunyaa ta'uun galmaa'eera. Heer iseen seera aadaa hawaasa Somaalee gosa isaa yoo ta'u, walgahii 19ffaa dhaabbata barnootaa saayinsii fi aadaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti UNICEF Paaragwaay keessatti gaggeeffame irratti hambaa kiilee addunyaa ta'uun galmaa'eera. Hambaawwan kun akka galmaa'uuf Itoophiyaa, Jibuutii fi Somaaliyaa waliin ta'uun gaaffii akka dhiheessan ibseera. Itoophiyaa bakka bu'uunis itti aanaan pirezidaantii naannoo Somaalee Ibraahim Osmaan Faaraa walgahii kanarratti hirmaataniiru. Mootummaan naannoo Somaaliyaa balallii gara Jubbaalaanditti taasifamuu ittise. Mootummaan naannoo Somaaliyaa balallii gara naannoo Jubbaalaanditti taasifamu dhorkuu beeksiseera. Mootummaan Somaaliyaa mormii siyaasa naannoo Jubbaalaanditti mudate hordofee balallii kana dhorkuu ibseera. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa Jubbaalaandi to'achuuf yaaluu hordofee loltoonni mootummaa kibba baha Jubbaalaand qubachaa jiraachuu East African News gabaasisaa keessatti eeruun ni yaadatama. Daandiin qilleensa Somaaliyaa loltoota gara Jubbaalaanditti akka imalchiisu ajaja kennameef mormuu kan ibsame yommuu ta'u, mootummaan Somaaliyaa balalliin gara naannichaatti akka hin taasifamnes ittiseera. Dursaan paartii mormituu Jubbaalaandii fi ministeerri muummee duraanii Somaaliyaa Alii Kaayer murtoon dhorkii balallii taasifame murtoo itti gaafatamummaa hin qabne jechuun qeeqaniiru. Israa'el lafa eekara 5,930 West Bank dhuunfatame irraa fudhatte. Seerri idil-addunyaa West Baankii fi Baha Yerusaalem lamaan isaanii naannoo qabametti ilaalaa sochii Yahuudonni achitti qubsuma ijaaruu hunda seeraan ala jedheera. Israa'el kaamisa kaleessaa lafa West Baankii dhuunfatte keessa lafa duunaama 24,000 yookaan eekara 5,930 qabachuu isee beeksifteerti. Qubsuma hedduu naannoo sanatti babal'isuuf kaayyeffattee lafa mootummaa jechuunis labsii irratti baafteerti. Akka chaanaalii Israa'el 14 gabaasetti aangawoonni Israa'el ministeera maallaqaa Baazamel Stoomrich durfamaniin tarkaanfii kana beeksisanii waggoota kurnan darban keessatti ramaddii lafaa guddaa ta'e keessaa tokko ta'uun ibsameera. Murteen kun erga waliigaltee Osloo bara 1993 booda lafa mootummaa jedhamee labsame keessa gara walakkaa uwwisuu biroodkaastichi hubachiiseera. Murtee kana ilaalchisee mootummaan Israa'el yookaan waajjirri muummicha ministeeraa Beniyaamin Netanyaahuu ibsa yookaan beeksisa tokkollee hin kennine. Dabalataanis akka chaanaalii kanaatti qubsumni akka Migdaal Oz fi Suusiyaa kibba West Baankii fi Yaafit gammoojjii Joordaan keessatti ni babal'atu jedhama. Chaanaalichi Stoomrich wabeeffachuudhaan murteen kun bu'aa seenaa keessatti qubsuma cimsuu fi lafa bu'uuraalee misoomaa fi pirojektoota cimsuuf ramadame babal'isuuf gumaacha ta'a jedheera. Sadaasa 11 ministeerichi kun bara dhufu abbaa biyyummaa Israa'el West Bank dhuunfatame irratti hojii irra oolee arguun barbaada jedhaniiru. Seerri idil-addunyaa West Baankii fi Baha Yerusaalem lamaan isaanii yakka naannoo qabameetti kan ilaalu yommuu ta'u, sochiin qubsuma Yahudotaa achitti ijaaruu hunda akka seeraan alaatti ilaalama. Waxabajjii keessa manni murtii haqaa idil-addunyaa yaada gorsa adda addaa kan Israa'el waggoota 12 darbaniif lafa Filisxeem qabachuu ishee seeraan ala jedhee labsee qubsuma West Baankii fi Baha Yerusaalem keessa jiru hundi kan baafamu ta'uu gaafatee ture. Oduu biraatti kirkirri lafaa Ameerikaa Kaalifoorniyaatti mudate jiraattota yaaddoo keessa naqeera. Kirkirri lafaa cimaan reektaar iskeelii 7.2 qarqara galaana kaaba Kaalifoorniyaatti akka mudate qorannoon ji'ooloojii Ameerikaa agarsiiseera. Akeekkachiisni sagalee yeroo balaa yookaan sunaamii jalqaba qarqara galaana Kaalifoorniyaa fi kibba Oreegoon keessatti kennameera. Naannoon kun namoota gara miiliyoona 4.7 kan of keessaa qabu jedhama. Kirkirri lafaa kun magaalaa Fernaandeel naannawa Kaalifoorniyaa magaalaa xiqqoo Humboldt keessa jirtutti dhihoo taatee fi kaaba Saan Firaansiskoo irraa gara maayilii 260 yookaan kiiloomeetira 418 fagaattee argamtutti kan mudatedha. Qondaaltonni biyya keessaa akka jedhanitti kirkira lafaa kana lubbuun namaa yookaan miidhaan guddaan gahuun hin gabaafamne jedhan. Garuu kirkirri lafaa kun kan bara kanaa akka addunyaatti mudate 9 keessaa isa tokkodha jedhan. Gamoowwan yookaan bu'uuraalee misoomaa irratti gaaga'amni balaa ga'uu baatus garuu manneen tokko miidhaa xiqqaan akka irra gahe gabaasaniiru. Kirkira lafaa kana hordofee naannawa Humboldt keessatti namoonni 10,000 ol humna ibsaa dhabaniiru. Kirkira lafaa jalqaba naannoo sa'aatii 4 fi walakkaa irraa mudateen booda kirkira lafaa dachaan gabaafameera. Kaaba Kaalifoorniyaa magaalaa Baarkelee dabalatee naannolee tokko sababa sagalee yeroo balaa yookaan sunaamiin iyyuuf of eeggannoo taasifamuu ajajni dabreera. Akeekkachiisa sana booda namoonni hedduun mana jireenyaa gadhiisuudhaan gara lafa ol ka'oo akka deeman ta'eera. Bulchaan kutaa Kaalifoorniyaa Gaavin Niwusom waa'ee kirkira lafaa kana irratti ibsa kennaniin qondaaltota balaa tasaa kutaa biyyattii waliin wal arganii deebii balaa kanaaf ga'uu maluuf
kennamuun qindeessanii himan. Daangaa Ameerikaa fi Meeksikoo irratti sagantaa qabeenya kirkira lafaa kanaan miidhame deebisanii kunuunsuuf gargaaru hojiirra oolchuuf labsii yeroo muddamaa mallatteessuu isaanii dubbataniiru. Naannoowwan sagalee sunaamii itti dhaga'ame kamiyyuu irratti hordoffiin akka taasifamu kan mallatteessan yoo ta'u, yeroo baay'ee namoonni naannoo kirkira lafaa itti mudachuu mala jedhamee sodaatamutti daandii gara lafa ol ka'oo ta'etti jiraattota geessuu akeekuu akka qophaa'u taasifameera. Namoonni naannoo sagalee yeroo balaa kun itti dhagahame keessa jiraatan karaa itti baqatan akkasumas akka akeekuu fi saffisaan baqachuuf akka of qopheessan akeekkachiifni darbeera. Weebsaayitiin tajaajila balaa tasaa Kaalifoorniyaa akka hubachiisetti suunaamiin kirkira lafaa guddaa erga mudatee booda daqiiqaa 5 hanga 10 keessatti mudachuu akka danda'u himeera. Naannoon qarqarri galaana dhihaa Ameerikaa raafama xixiqqoof haaraa ta'uu baattus garuu kirkirri lafaa cimaan maagniituudii 7 qabu yeroo baay'ee mul'ate hin beeku jedhameera. Bara kana akka addunyaatti kirkira lafaa biroo 8 kan guddina maagniituudii 7 qabu akkas mudate yoo himamu ragaan qorannoo jiyooloojii Ameerikaa irraa argame ni agarsiisa. Naannoo sanatti kirkira lafaa gurguddaan mudateera jedhanii bara 1994 naannoo Los Angeles keessatti North Bridge keessatti namoota 10,000 lakkaa'aman ajjeesuu fi 10,000 kan lakkaa'an ammoo qe'ee isaanii irraa buqqiseera jedhan. Kana malee manneen jireenyaa fi bu'uuraalee misoomaa irratti miidhaa doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu geessisuun ni yaadatama. Kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa isin waliin kan ture Amin Shubbiseetii waan nu dhageeffattaniif guddaa galatoomaa.